raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata, roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya sanbata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu si dhageessisaan dhaabasaa waqjiraati. Dhaddachi wayyaanee hidhamtoota Oromoo adabee hidhamtoonni gama isaaniitiin hidhaaf akkan jilbeeffanne faaruudhaan mirkaneessan. Oduun dhaddacha wayyaanee irraa nu ga'e akka ibsutti dhaddachi wayyaanee obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa hidhaa baatii 6 adabee jira. Hidhaan kun kan irratti darbes ittisa ragaa obbo Baqqalaan fa'aa dhiyeeffatan manni murtii waan jalaa kuffiseefi. Manni murtichaa akka ibsetti waan ta'uufis waan hin taaneefis aangoota mootummaa dhiyeessuun sirrii miti jechuudhaan ragaa ittisaa obbo Baqqalaan fa'aa waammatan jalaa kuffiseera. Obbo Baqqalaan fa'aas mormii isaanii yeroo dhiyeessan manni murtii jechoota gadaanaa kanaan haala isaan seera qabsiifachuuf ragaa ittisaa waammatan jalaa kuffisuun mana murticharraa akka hin eegamne ibsan. Keessumaa manni murtichaa waggoota 26 guutuudhaaf ilmaan Oromoo adabaa akka ture kan ibsan obbo Baqqalaan fa'aa manni murtiis sirnicha cina dhaabbatee loogii gaggeessuunsaa sirrii akka hin taane ibsan. Manni murtii wayyaanee kun dhiiga Oromoon kan faalame ta'uusaa obbo Baqqalaan fa'aa kan ibsan yoo ta'u manni murtii kunis ijaa baachuudhaaf hidhamtoota Oromoo kunneen baatii 6 adabee jira. Hidhamtoonni gama isaaniitiin hidhaan bifa kamiiniyyuu gaaffii mirgaa isaan gaggeessan akka isaan hin dhaabne mirkaneessaniiru. Kanas dhaddachuma sanarratti faaruu hidhamtootaa kan diddaa isaanii mul'isu dhageessisuudhaan sagalee tokko dura dhaabbataniiru. Waraabbiin iccitiin nu ga'e kun akka addeessutti hidhamtoonni siyaasaa aga mirgi Oromoo kabajamutti roorroo kamiifuu akka hin jilbeeffamne wareega barbaachisu mara akka baasan sagalee isaaniitiin mirkaneessaniiru. Look
hidhamtoonni kun faaruu kanaan alas mormii dhaadannoo dhageessisaniin miidhaan olaanaa waggootii darban waan mirga isaanii gaafataniif isaan irra ga'uu yaadachiisuudhaan miidhaan kun ammallee itti fufee akka jiruu fi kana booda immoo dhaabbachuu akka qabu hubachiisan. waggoota 26 guutuu waan mirga keenya gaafanneef roorroon hamaan nurra ga'eera. Wareega guddaas baasaa jirra. Ammaan booda kun dhaabbachuu qaba. Nugaa dhaloota dhufutti darbuun qabu. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti haala garaa garaatiin dararamaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa bakka adda addaa keessatti fincilli diddaa gabrummaaf xumura gabrummaatti fufee akka jiru odeessi nu ga'e hubachiiseera. Odeessi nu ga'e akka ibsutti guyyaa kaleessaa jechuun amajjii 12 bara 2018 godina Shawaa Bahaa magaalaa Bushoftuu keessatti mormiin xumura garbummaa gaggeeffameera. Mormiin barattoota sadarkaa tokkoffaa Booleetiin gaggeeffame kanarratti poolisoonni koraa bittinneessaa Oromiyaa yeroo duraatiif ijoolleef daa'imman reebaa akka turan hubatameera. Poolisiin Oromiyaa kanaan dura barattoota Oromoorraa harka qabaa ture yeroo ammaa kana tarkaanfii reebichaatti seenuusaa oduun kun addeesseera. Ilmaan Oromoo bakka jiraniin gowwoomsaa Oppiidoo fotoo gurran kenniin qabsoo isaanii jabeessanii akka itti fufan hubachiisaniiru. Akka qindeessitoonni sagantichaa ibsanitti wayyaaneen amma lubbuu horattutti fakkeessuudhaaf callifte malee gaaffii Oromoof deebii kennuuf akka hin taane hubatamuu qaba. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jiranirra iccitii isaanii dhofkatanii fincila xumura gabrummaa karaa adda addaa gaggeessaa turan ammallee jabeessanii itti fufuu qabu. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay magaalaa Maqaleetti konferensii taa'aa jira. Konferensii kanarratti mormiin adda addaas ka'aa kan jiru ta'uu hubatameera. Mormii ka'e keessaa tokko akkaataa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kana haaromsuuf yeroo ammaa gaggeeffamaa jirudha jedhameera. Konferensii kanarratti paartii Itiyoo Sumaalee kan Abdiilleen hoogganamu Ihaadegitti dabaluuf yaadni dhiyaatee jira. Gama kaaniin walga'iin Ihaadig baatii bitootessaa keessa taa'uuf yaadamee ture gara adoolessaatti akka darbu taasifamuutti himamaa jira. Wayyaanee yeroo ammaa kana rakkoo biyyattii keessatti waggaa 26 darban uumtee deebistee wayyeessuu fi bayyanachuudhaaf olii gad kaachaa jirti jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Weerarri naannoo Karrayyuutti aggaammatamee ture jabina hawaasa naannootiin akka fashale beekame. Odeessi aanaa Fantaallee Karrayyuurraa nu ga'e akka hubachiisutti weerara kana kan gaggeessan lammii Argobbaa naannoo Affaar irraa dhufan. Haa ta'uutii jabina hawaasa naannootiin weerarri kun fashalee hafe. Idda weerarichi hafe boodas humni ittisa wayyaanee naannootti bobba'ee hawaasa naannoo wajjin haasa'eera. Haa ta'uutii hawaasni iccitii isaanii dhofkatanii uummata naannootti wareegames owwaallatanii kanneen madaa'anis wal'aannachuutti akka jiran beekameera. Hawaasni Oromoo bakka adda addaatti daangaasaa kabachiifachuuf wareega ulfaataa baasaa akka jiru beekamaadha. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Amma immoo qophiin kan waalii torbeeti itti aansi sagantaa keenya dilee waaree maree dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa.
Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti sanbata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Torban darbee qophii waarii marii keessatti waa'ee cufamuu maakalaawii ilaalchisee ibsa mootummaan Itoophiyaa baase irratti marii hidhamtoota siyaasaa Oromoo duraanii kan amma biyya alaa jira waliin gaggeessine kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessuun keenya kan yaadatamu. Marii kutaa tokkoffaa kana keessatti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo sadii obbo Gammachuu Fayyeeraa, Lammii Beenyaa fi Aadde Lalisee Wadaajoo akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa fakkeessaadhaaf yeroo adda addaa furmaata irra dibaa dhiyeessa. Hidhamtoota Oromoo kan dararaa jiru maneedhaa otoo hin taane sirna waan ta'eef sirni sun diigamu malee furmaanni dhufu kan jedhu kan kaasan. Eega akkas ta'e furmaanni rakkoo kanaa maali laata? Kutaa lammaffaa har'aa keessatti ilaallaa nu waliin tura. Manni hidhaa gurguddaan akka fooyyeetti ijaaramaa jedhanii bifa saalaa bareechuu danda'u keessa isaatti garuu dhala namaa irratti dhala Oromoo irratti kan raawwachuuf deemusuma kana waan addatti jijjiiramni guddinatti mul'atu baay'een jiru diigamuu maakalaawii. Eega akkas ta'e asumaan obbo Gammachuun furmaati jiru maayinni jettaree waan amma mootummaan akka fakkeessaatti gaggeessu kana jijjiiruuf rakkoo biyya sanaa hundeenii ku furmaati uummanni Oromoo bakka jirutti gadi ciniinnate hojjechuu qaba furuu qaba jettee yaaddu maayinni? Furmaanni inni dura qabsoon Oromoo mana hidhaa tokko diiguu kan manni hidhaa bareeduu ijaaruu miti. Qabsoon Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa keessaa mana isaa lafa isaa irratti abbawaadha ta'uu dhabe sana deebisee mirkaneeffachuu. Kana immoo galmaan ga'uu kan danda'u gama danda'e hundaan hirmaannaa waan qabsoo sana fuuldratti tarkaanfachiisu, waan qabsoo sana gabbisu, waan qabsoo sana mul'isu galii isaatti dhiyeessu sana hojjechuu yoo danda'edha. Hojii mana keenyaa tokko keenya mana yoo hojjechuu dandeenyedha. Inni kun maakalaawii diiguun qabsoo keenyaan ta'e maakalaawii diigamuu murteessuun qabsoo uummanni Oromoo wareegama ilmaan Oromoo kumaatamaan miliyoonaan itti godhamtu asiin gahe. Wareegama ilmaan Oromoo maakalaawii keessatti ta'aniitu asiin gahe. Kan akka Lamaayyoo, kan akka Gaaddisaa, kan akka Ibrahim, kan akka Haji Muhammad fa'aa manadhaa maakalaawii sana keessatti dhiiga isaaniitu qabsaa'ota har'aa horee asiin gahe.
Kanaafuu akka Oromootti qabsoon itti jirru mana hidhaa diiguu yookiin nama jijjiiruu otoo hin taane galma qabsoo keenya kan ta'e biyya keenyatti abbaa biyyaa taane dararaa kana ofirraa dhaabuu kan dandeenyu gaafa galii sana geenyedha. Kanaaf dhalli Oromoo qabsoo itti jiru afaan culuqsii fi mooksii xixinnoo akkasiitiin gammadee sekondii tokkoof illee of duuba mil'achuu akka hin qabne dhaama. Ani gama kootiin kan nama baasu kan Oromoo baasu akka Oromootti kan nu baasu qabsoo itti jiru sana jabeessine kana caala haamlee guutuun galii keenya hin geenye jennee itti fufuudha. Lalisee ati maal jetta asirratti? Anis kanuman jabeessa manni hidhaa cufamuun duwwaan gatiin qabu. Gaaffiin ilmaan Oromoo gaafachaa jiru gaaffii mirgaati. Gaaffiin mirgaa sun amma deebii argannetti immoo wanti furmaata argatu hin jiru. Kanaaf amma gaaffii mirgaa sana argannutti mirga abbaa biyyummaa keenya amma nuuf kabajamutti uummanni Oromoo qabsoo isaa jabeessee itti fufuurraa kan hafe akkuma gammeen jedhee duubatti deebi'uu utuu hin ta'in waan akka waan mirgi keenya nuu kabajametti ilaallee qabsoo keenya irraa gara duubaatti utuu hin deebi'in ciccinee itti jabaachuu qabna. Kana kanan jechuu barbaada. Lammi ati maal jetta asirratti? Sirriidha. Maakalaawii cufuun tarkaanfii sana fudhachuun dhagaa akka biraa immoo haaraan akka ijaaramaa waan nutti himaniiru. Kana jechuun namni seechisu kaanfamee cufuun gaaffii mirgaa, gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii bilisummaa namni gaafa beekamu gara daaraatti cufuunsaa waan dhaabbatu miti jechuudha. Ammas kan isaan jedhanii kana booda biyyattii keessatti ijaaramni akka hin raawwatamne nama kaamsuun nama hedduun gaaffii mirgaati nama gaaffii mirgaa gaafateefi dararuun yakkuun ni dhaabbata wanta jedhamu wanta waadaa ta'an hin qabne sun itti jechuudha. Maaliif sirna sanatu jira waan ta'eef kanaafiyyuu sirni sun hanga jirutti namni kamiyyuu wabii akka hin qabne beekuutu irra jiraata. Kanaaf wabiin namni wabii kan nu ta'uu danda'u gara fuulduraatti wabii kan nu ta'uu danda'u bilisummaa keenyadha. Kana immoo bilisummaa keenya argachuu kan dandeenyu immoo sirna sana kaasnee sirna mataa keenya kan uummataa fi namaa fi qabeenyaaf marartee qabu nageenya waaraa kan argamsuu danda'u mootummaa mataa keenyaa yoo hundeeffannedha. Oromoon kana irratti hojjechuun nurra jiraata. Wanni wal haaluutii hin qabne dhiibbaa kana hundumaa kan fide cufamuu maakalaawwisa ta'u hiikamuu hidhamtootaa kan fide gaaffii kanaaf deebiin akka argamu kan fide qabsoo nuti gochaa jirrudha. Qabsoon keenya hundee godhatee sirna sana ukkaamsee sirni sun akka takaalee hidhee gaadhee sirni sun akka hojii hin hojjenne godhee kanaaf mala dhaachuufidha waan kana kan isaan godhaa jiranii kan nus immoo baay'ee hubatamuuti qaba. Kanas kan finne kan asiin geenye qabsoo keenyadha. Amma kan isaanu namootni yakka sana raawwatan kana booda fakshinaal akka hin taane akka hin hojjenne gochuudha. Kun immoo sirna sana dhabamsiisuudha kan inni itti milkaa'uu dandeenyu jedhee yaada. Kanaaf akka bilisummaa keenya jalqabaa argannutti jabaannee qabsaa'u hojii keenya eegallee kan amma finnee walakkaadhaan keenya kana sirnaan xumuruutu irra bu'aa qaba. Nageenya waaraa fi wabii waaraa kanarraa argachuu dandeenyu kanarra jedhete namana. Ayyee hedduu galatooma mee xumurarratti gaaffii tokkoon sin sadaniifuu kenna. Yeroo ammaa kanarratti ilmaan Oromoo maakalaawii isaa ta'u Qaallitti, Qilintoo, Zuwaay dabalatee manneen hidhaa adda addaa keessatti sababa Oromummaa isaaniin sababa ilaalcha siyaasaan sababa mirga isaanii gaafatanii gidirfamaa jiru. Muuxannoo mana hidhaatti qabdanirraa amma baatanii naa ilaaltan namni ala jiru warra mana hidhaa keessa jiruuf yoo maal godhe warri mana hidhaa amlee horata abdii horata jettu gaggabaabsa ameenaa himaa lalisee irraan ka'a keessaayyuu shamarran addatti waan isaan barbaadan ati kaasuu dandeessa asirratti. Egaa mana hidhaa biyya keessa warra jiran wanti gochuu fi dandeenyu irra caalaan afaan isaanii taanee dubbachuudha. Warri keessumaa biyya alaa jirru isaan dubbatachuu hin danda'anii mana hidhaa keessa jiru afaan isaanii hidhamaadha gadi baay'ee dubbatachuu hin danda'anii namni isaan dhaga'uus hin jiru. Irra caalaan immoo firri isaan gaafateellee waan tokko isaan irra dhaga'ee gadi ba'ee isaanii waa'ee isaanii namatti himullee hin jiru.
garuu nuti warri biyya alaa jirru kuni afaan isaanii taanee waa'ee isaanii dubbachuu hin dandeenya. Karaa biraa immoo kallattii danda'ame hundaan keessumaa shamarran bakka isaan jiranitti gargaaruu danda'uu qabna. Rakkoo baay'ee qabu achi keessatti mootummaan kan inni isaan gargaaru waan murtaa'aadha. Keessumaa saamunaa tokko torban lamaaf kan isaanii kennamuufi dubartoonni immoo rifeensa miicuu jira, qaama uffata waan meeqatu jira, moodesii hin qabanii carqii adda addaa kana miicuutu jira, dibata waan baay'eetu jira. Kanaaf waan baay'ee gochuu dandeenya warri biyya alaa jiru namoota gaggaafannee walitti finnee akka isaan gargaaran gochuu dandeenya. Namallee biyya keessa ammoo akka isaan dhaqanii gaafataniif kakaasuullee hin dandeenya. Kallattii danda'ame hundumaanii isaaniin karaa ittiin gargaarru itti yaaduudhuma qabnaan jedha. Ayyee obbo Gammachuu haa ta'u maal jetta? Hidhamtoonni Oromoo kan manadhaa jiran qaamaan miidhamaniiru. Qaamaan miidhamuun isaanii immoo akka qalbiin hin miidhamne kan godhuu dandeenye tumsi nuti alaa goonuun. Qaamni isaanii miidhamullee qalbiin isaanii nagaa taanaan qaamni isaanii hin deebi'a. Abdii yoo horatu yoo haamlee qabaatan yoo abdii horatan haamlee godhatanii akka achi keessaa ba'an yookiin immoo wareegamni isaan kaffalan immoo akka akeekni isaan itti wareegama isaa kaffalaniif galma ga'uu waan abdachiisu tokko itti mul'achuu qaba. Kun immoo kan dhaga'amu sochii keessumaa ala kanatti sagalee isaanii taanee maqaa isaanii suuraa isaanii faajjii isaanii kaafnee yoo hiriira baanu yoo barreessinu yoo dubbannu inni kun haamlee isaanii ta'a. Mana dhaannaa ta'uu biyya kanatti hiriira akkasii ba'ee maal jedhanu haamlee guddaa Oromoon ganamannaa ka'e dhamaan hundumtu waa'ee isaa haasa'a itti gammada. Kana jechuun immoo dirra isaatti reebichii fi uleen diinaa dirmammeesse kana gammachuu isaa sanaan qalbii isaa haaromse abdii horata. Kanaaf sagalee isaanii ta'uun akkuma salalisan jette sagalee isaanii kan ta'an bifa adda addaati. Kanarraan dabalatee immoo warra maatii qaban maatii isaanii qaqqabne waan humna keenya danda'uun yoo gargaarree Oromoon ala jiru kun dhufee ijoollee kee gaafate kan jiru gaafa dhaga'u hamlee horata abdii horata ijoollee koo jedhee kan yaadu jechuudha. Inni kun kan itti fufu lammata mana bakka jiranitti yeroo tokko silipariin ittiin hidhatanillee haala sana keessatti hin deemantu dhabama uffatanii kan rafantu dhabama manni hidhaa sun nama 300-400 kutaa tokkotti hidhamee jira. Inni kun immoo injiraan mana hidhaa sana akka waan oomishamee gaditti facaafamee fakkaata. Sana ofirraa ittisuun kan danda'amu waan ittiin miiccatan waan ittiin dhiqatan waan jijjiiratan uffata jijjiiratan yoo qabaatan. Kun immoo otoo hin tuffatiin amma dandeenyu bifa dandeenyuun wal qindeessamee akkatti qaqqabnu irratti hojjechuun haamlee isaanii eega haamleen isaanii eegamnaan qalbii guutuu hin ba'u. Namni immoo qalbiin isaanii guutuu ta'e yeroo hundayyuu nama hojiitan ta'uu danda'a. Akkasittiin hubadhaa tumti nuti goonu hedduudha. Garuu kan dandeenyu keessaa baafannee hundumtuu maallaqaa kenna duwwaa miti kan dubbachuu danda'u dubbachuu qaba kan barreessuu danda'u barreessuu qaba akka gamtaatti immoo sagaleen keenya bakka tokko takkaataa dhaga'amutti hiriiras qindeessinee akka isaanis nu dhaga'an inni allis hin dhagee sagaleen keenya dhaga'amuun waan baay'ee diigaa jira. Maayikalaawii diigsisuu murteesseera kan barame waggaa 200 olitti Oromoon dararamaa ture sirnichis kufuusaa abdii agarsiisaa jira. Isa kana jabeessee kan itti fufsiisuu danda'u isa ala jiruufis isa mana hidhaa jiru qofa ta'uu hin taane isa qabsootti jiruufis waan hamlee ta'u kan mul'isuu qabuun nuyi warra hawaasa ala jiru kana jedhee nama. Lammi atis mee waan asirratti yaada qabdu nu eda'e. Sirriidha namni yeroo baay'ee hidhamtoonni keenya irra hedduun isaanii guyyaa kaawwanii kaasanii maatii isaaniitii alatti miidhagatamu maatiin isaanii immoo irraa fagoo baay'een isaanii irraa fagoo jiraatu fakkeenyaaf na hidhamaan Harar Boorana Wallaggaa irraa ba'ee dhufe magaalaa giddu galeessaa keessatti namni hidhamu maatiin dhufee maatii qonnaan bulaa irraadha baay'een isaanii kan hidhamanii kun immoo hin gaafatamanii rakkoo kanaaf rakkoo dinagdee ni dhabu. Akkuma kanatti immoo namni tokko gaafa gaafatamu haamileen isaas akkuma kananii ka'a hidhamaa keenya gaafachuun wanta barbaachisaadha jechuudha. Hidhamaadhaan wanta barbaachisuudha. Namni gaafatamu keessumaa sanbata bahee maatiin gaafa dubbisu namni iyyuu hin haaromaa akka hin dagatamne namni akka isaa wajjin jirutu itti dhaga'ama jechuudha. Inni kun waan tokkodha hidhamaa gaafachuun baay'ee barbaachisaa. Lammaffaan immoo hidhamaan kan barbaachisu achi keessatti
hidhama waggaa dheeraa jiraate waan uffatu hin qabu kun amma nama ala jiruuf baay'ee waan xiqqaadha waan achi keessatti uffatu waan isa barbaachisu gochuufiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni lammaffaan abukaatoo dhaabuufiin gargaaruun wanta inni ofiisaatii godhachuu hin dandeenye wanta dhimma raawwatachuu hin dandeenye akka raawwatamuuf abukaatoo dhaabanii fi gargaaruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sadaffaan namni kun gaafa mana hidhaatii bahu deebi'ee of dhaabuu qaba. Namni waggaa 15 waggaa 10 waggaa 20 mana hidhaa keessa ture bahu homaa maatii diigame jireenya cabeettidha kan inni gadi bahu. Kana deebisanii dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya gaafa mana hidhaatii ba'an dirree irratti hafu anis asitti yaa'u ofirratti argeera. Namnu yeroo itti nama baqatutu jira sun jijjiiramuu danda'u dura jiraata jechuudha. Meensiin tokko jiraate karaa ittiin waan kana irratti dalagamu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf dhimma kana irratti hojjenna jedhee yaada. Anis karaa kiyya waan inni yaadaa jiru jira dhimma kana irratti karaa baay'ee gabbaa ta'ee fi ijaarsa qabuun namoota keenya qindeessinee hidhamaa keenya gargaaru hidhamaa keenya wajjin ta'uun barbaachisaadha waanta jiru irratti wanta walii gallee namoota wajjin amma ammaatti nama 2-3 taanee wanta yaadaatti sadarkaa yaadaatti fi sadarkaa barreeffama gabaabaatti wanta qabna sana deebnee hiiknee hojii itti goonee hidhamaa keenya dhaabbataan ifatti gargaaruun danda'amu keessumaa Oromoo ala jiru hidhamaa keenya gaafachiisuu uffataa fi wantoota barbaachisaa ta'e bituufiidhaan abukaatoo dhaabuufiidhaan yoo immoo deebisanii gadhaabuudhaan maatii isaa gargaaruudhaan bifattiin hidhamaa bira dhaabbachuu dandeenyu irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha waanta jedhu nan qaba. Kana jechuun barbaada. Dhaggeeffattoota keenya kan waliin mari'achaa jirru Oromoota sababa ilaalchaa fi sababa Oromummaa isaaniitiin mana hidhaa Maakalaawii keessa darbanii muuxannoo achitti gaddisiisaa ta'e sana keessa darbanii jiran obbo Gammachuu Fayyeeraa ittaanaa pirezidaantii Maccaaf Tuulamaa kan turan amma immoo qabsoo Oromoo keessatti hojii adda addaa gumaachaa kan jiranii fi biyya Awustiraaliyaa irraa Aadde Lalisee Wadaajoo gaazexeessituu barreessituu televezyiinii Itoophiyaa qophii afaan Oromoo kan turte ishinis hidhaa keessa nama dabartee yeroo ammaa biyya Awustiraaliyaa jirtu akkasumas Lammii Beenyaa barataa yuunivarsiitii Baardaar irraa eebbifamee otoo jiruu irratti hin bobba'in hidhamee waggaa 6 gidiraa adda addaa keessa darbee yeroo ammaa biyya Norway keessa jiraatu. Isin sadan keessummoonni keenya asitti argamtanii yeroo gabaabaa keessatti ibsa bilchaataa fi ga'ummaa qabu waan nu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromoo fi qophii waarii mariitiin hedduu galatoomaa isiniin jedha. Raadiyoo sagalee Oromoo hedduu galatoomaa isiniin jedha. Ayyee fayyaa ta'aa ulfaadha. Ayyee galatoomaa ta'aa ulfaadha. Galatoomaa. hanga yoonaatti kan caqasaa turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf tura.